Waldhabdee bu'uura waraana Israa'el fi Falastiin jidduutti akka dhalatuuf sababni guddaan dhiibbaa fi deeggarsa Awurooppaanonni taasisaa turanidha jedhame. Guutuu gabaasa kanaa Girmaa Guddisaa. Waldhabdeen Israa'el fi Falastiin lubbuu namoota kuma kudhaniin lakkaawaman galaafatee jira. Namoota miiliyoonaan lakkaawaman ammoo qe'ee fi qabeenya isaanii irraa adda baasee jira. Waggoota kuran hedduuf miidiyaaleen biyyoota dhihaa, barsiisonni, ogeeyyiin waraanaa fi hooggantoonni addunyaa waldhabdee Israa'el fi Falastiin furmaata hin qabnee fi wal xaxaa jechuun ibsaa turanii jiru. Waldhabdeen Israa'el fi Falastiin deemaa jiruun labsiin Baalfoor maal kan jedhu ture. Waggoota 100 dura adoolessa 1917 barreessaan dhimma alaa Biriiteen yeroo sana Aartar Baalfoor xalayaa nama hawaasa Yihuudoota Biriiteen keessatti nama beekamu Liyoonel Waaltar jedhamuuf barreesse. Xalayaan sun gabaabaa ture, jechoota 67 qofa qaba. Garuu qabiyyeen isaa Falastiin irratti dhiibbaa sochii lafaan gaharraatti dhagaamaa jiru irratti kan xiyyeeffate ture. Mootummaan Ingilizii Falastiin keessatti Yihuudoota hundeessuuf biyya Israa'el dhaabuuf galma akka ga'uu fi haalli mijatan akka uumamu kan ibsu ture. Xalayaan kun labsii Baalfoor jedhamuun beekama. Hundee xalayaa kanaatiin humni Awurooppaa tokko ta'uun sochii Ziyoonistoota akkasumas dhalattoonni Arabaa Falastiin baay'ina uummata dhibbeentaa 90 oltan biratti waadaa galchee ture. Murtoon mootummaa Biriteen kun bara 1923 kan uumame yoo ta'u hanga bara 1948tti kan turedha. Turtii waggaa 25 keessatti Ingilizonni godaantota Yihuudootaaf haala mijeessuu turan. Jiraattonni haaraan hedduun isaanii sirna naasizimii Awurooppaa keessa ture baqachaa turan lafa Falastiin keessatti akka qubatan ta'ee jira. Falastinoonni dimoogiraafii biyya isaanii jijjiramaa jiruu fi Ingilizonnis lafa isaanii qubachuun Yihuudootaaf durfamuu isaatiin sodaan guddaan dhalachuu eegale. Bara 1990 keessatti ammoo bara faranjoota 1936 hanga 1939tti waldhabdeen hamaan yookiin fincilli Arabaa dhalate. Bara faranjoota 1936 hanga 1939tti waldhabdeen hamaan yookiin fincilli Arabaa dhalate. Ebila bara 1936tti koreen biyyaalessa Arabaa haaraa ijaarame. Koloneeffannaa Ingilizii fi godaansa Yihuudotaa guddachaa dhufe mormuuf Falastinoonni hojii dhaabuuf akkasumas kaffaltii gibiraa akka dhorkanii fi oomisha Yihuudotaa akka ugguran waamicha taasisan. Lagannaa kunis jajaaf kan ture yoo ta'u Ingilizonnis yakkaa fi ajjecha mormitootaa fi ilmaan Falastiin irratti gaggeessuu eegalte. Fincilli marsaa lammaffaan dhuma bara 1937 kan jalqabe yoo ta'u sochii diddaa qonnaan bultoota Falastiin kan humnoota Ingilizii fi koloneeffattoota irratti xiyyeeffateen kan taasifamaa turedha. Walakkaa bara 1939 Biriteen loltoota 30,000 Falastiin keessatti walitti qabdee turte. Mormii Falastinoota qolachuuf Ingiliz manneen jireenyaa qotee bultoota gubuu, haleellaa qilleensaan raawwachuu fi yakki ajjecha bal'inaan raawwachuu eegalte. Walumaa galatti Ingilizonnis hawaasa qubsistoota Yihuudotaa waliin ta'uun gareewwan hidhatee fi loltoota Yihuudotaa Ingiliziin dorfamuu kan Special Night Squads jedhamu ijaarratte. Fincila waggoota 3 sana keessatti lammiileen Falastiin 5,000 ajjeefamaniiti jiru. 15,000 hanga 20,000 madaaniiti jiru. 5,600 ammoo mana hidhaatti seensiifamaniiti jiru. Kanuma hordofee bara 1947tti lakkoobsi Yihuudotaa gara Falastiin seenan dhibbeentaa 33 ol guddate. Garuu lafa kana keessa Yihuudoonni dhibbeentaa 6 qofa qaban turan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Falastiin biyyoota Arabaa fi Yihuudootaatti akka qooddamtu gaafatame raggaasisee jira. Yeroo sanatti lammiileen Falastiin seenaa lafa isaanii dhibbeentaa 94 kan qooddatan yoo ta'an baay'inni isaanii ammoo dhibbeentaa 67 ol akka ta'es himamaa turee jira. Caamsaa 14 1948 aangoon Ingiliz osoo hin xumuramin humni waraana Ziyoonistoota daangaa mootummaa Ziyoonist babal'isuuf magaalotaa fi gandoota Falastiin barbadeessuuf duula waraanaa jalqaban. Ebila bara 1948 dhiironni, dubartoonni fi daa'imman Falastiin 100 ol ta'an ganda Deer Yaasin jedhamtu kan qarqara Yerusaalemitti argamtu keessatti ajjeefaman. Bara 1947 hanga 1949tti gandoonni magaalonni Falastinoota 500 ol ta'an barbadaaniiti jiru. Sochiin Ziyoonistoota Falastiin keessatti dhibbeentaa 75 qabachuu yoo danda'u dhibbeentaan 22 kanaaf ammoo bakka amma West Baankii dhuunfatee fi Gaazaa marfamteetti qabatee ture. Yeroo sana keessatti lammiileen Falastiin 750 tilmaaman mana isaanii keessa akka bahan dirqamaniiti jiru. Yihuudoonni miiliyoona 60 lafa kaampii Falastiin garaagaraa fi biyyoota ollaa Liibaanos, Sooriyaa, Joordaanii fi Masri keessatti jiraachaa turan. Kana booda caamsaa 15 bara 1948 Israa'el hundeeffama ishee ifatti beeksifte. Guyyaatti aanutti waraanni Arabaa fi Israa'el kan jalqabe yoo ta'u Israa'el fi Masir, Liibaanos, Joordaanii fi Sooriyaa gidduutti deemaa ture bara 1949 xumurame. Yoo xiqqaate lammiileen Falastinoota 150 ta'an mootummaa Israa'el haaraa uumame keessaa kan turan yoo ta'u lammummaa Israa'el akka qabaatanis dirqisiifamaa turan. Masriin
Israa'eliin Gaazaa kan fudhatte yoo ta'u bara 1950tti Joordaan bulchiinsa ishee West Bankiitti irratti eegaltee turte. Bara 1964 dhaabbanni bilisummaa Falastiin PLO hundeeffame. Waggaa tokko booda dhaabbanni siyaasaa Faataa jedhamus hundeeffamee ture. Waxabajjii 5 bara 1967 Israa'el waraana guyyoota 6 gamtaa waraana Arabaa waliin gaggeessteen Gaazaa West Bankii baha Yerusaalem gaarreen Siiriyaa fi Peensullaa gammoojjii Masir dhuunfachuu dandeesse. Kana hordofee mormii guddaan lafa bulchiinsa Falastiin keessatti dhalate. Akkasumas sochiin Hamaas kan damee Ikhawmal Musliima kan dhuunfannaa Israa'el irratti diddaa hidhannoo irratti bobba'e akka hundeeffamu taasisee jira. Bara 1988tti liigeen Arabaa PLO bakka bu'aa uummata Falastiin qofaan ta'uun isaa beekamtii kenne. Bara 1993tti akka waliigaltee Oslootti West Bankii fi Gaazaa mootummaa abbaa taayitaa Falastiin jedhamuun akka hoogganamtu ta'ee jira. Bara 1995tti Israa'el dallaa konkiriitii naannoo Gaazaatti ijaarte walquunnamtii naannoo Falastiin gidduu jiru addaan kutte. Waxabajjii bara 2007 keessa Israa'el uggura lafaa qilleensaa fi galaana Gaazaa irratti kaasuun Hamaas shororkeessummaa jechuun himatte. Israa'el haleellaa waraana yeroo dheeraaf Gaazaa irratti raawwatte 4 kan bara 2008, 2012, 2014 fi 2021 ture. Waraana kanaan daa'imman hedduun dabalatee lammiileen Falasxinoota 10,000 lakkaa'aman ajjeefamanii jiru. Manneen jireenyaa kan barnootaa fi gamoo waajjiraalee 10,000 lakkaa'aman barbadaa'anii jiru. Bara 2014 guyyoota 50 keessatti Israa'el lammiilee Falasxinoota 2,100 ol ajjeestee jirti. Kanneen keessa lammiileen nagaa 1,462 fi daa'imman 500 ta'an du'aniitii jiru. Waraanni jaarraa walakkaa oliif gaggeeffamaa ture ammas itti fufeetii jira. Yoom akka dhaabbatuu fi nagaan yoom akka dhalatu waan yeroon fiduudha. Aljeeziraa, CNN fi Anaadoluu wabeeffannee jirra.